Tokkuma yoo jette irraa qeebaluuf qophiidhaan nama feete afidattu siinis irraan qeebala. Seera nafsii isaarra dhaabbatee namni dubbata malee kana nafsii ofii yoo arraba micciire arraba isaatu micciirama waan ta'eef eenyunu lubbuu isaatii jedhee dhugaa dubbata kan. Tarkaanfii tokko tarkaanfanneerraa jechuudha. Meegaa waasi gaafa mucaa ibsaa boos jettu kana birriinati gaafa ergituun jedha amma isa kana. Birriinati gaafa ergitu sun meeqa sitti ergame borii keetii arraba keetii. Birriin kumni soddomaa sun eessaa luqqaatee dhuftee yoo kanaan jettu ta'e iddoo sharafaa kanaa luqqaatee dhuftee isatu adda nu hiikuu danda'a siin jechuu barbaadeetu uummataallee ifaa ta'u. Kumni soddomaa wayi waaqaa bararee dhufa eessaa kutamee dhufee wanni jedhu birrii kuma naa ergi keessaa hanqistee naa ergite birrii haganaan irraa qabdaati naa kennisiin naan jennaan dhiisi kanneen amma ijoolleen kabajaadha ijoollee tanarrattuu naasofnu tana akkuma wanni tittuu siin kennu an akkuma obbolummaatittuu siin kennu zinnaash jedheeni gaafa san Jaafar fa'a biraa kolfaa deemne kinoo araaramanii deeman jedhaa mire birrii haganaa kana ammaati gara isiin gara sharafa kuma takkaatti deebitee jennaan wanni haganaa anaafsi walitti hin buusu an sagaleellee qaba isinii fida anaafsi walitti hin buusu ani sii kenna rakkoon hin jiru kanaaf amma ijoollee irratti akkana wal himannaa waan guddaa miti jedheeni akka haqni narra jirutti osoo hin taane akka obbolummaatti rakkoon qabu tanaanuu siin kennu waan akkanaa jedheeni biraa deeme gafa kana isiin akka waan an dirqama ofirratti haqa beeku wahiin nagoote si himadhu malee jette san booda fidaa birrii sharafa kuma keessaa dhufte birriin kun birrii kumaa kana keessaa dhufte waan ta'eef meeqaan akka jiru haa beeku inni kun kana moobil kaneeffachuuf obboleessa keenya birrii erge ilmoo qabaachuu danda'a bultii qabaachuu danda'a. Nama feete walitti dhiyaachuun faayidaa siin qabu. Lubbuu kee qofarra dhaabbattee ibsaan jechuudha. Birriin ati gaafa sitti kenname 1,000 moo 900 moo 950 moo saramnati ittiin ergite maali? Garuu lubbuu kee irra dhaabbadhu fatiif yookaan zinnaashiin dhiisi. Isaan dhiisaatii lubbuu keetii qofa dubbadhu ibsaa. Birriin ati ergite sun meeqa? Saramni meeqa ture? Birrii biyya sanaatiin. Irran sii deebi'a. Lubbuu kee irra dhaabbadhu. Risiti ukoyu ma risiti lakofsa yoo ittiin tanin baasa waa yeroo san ittiin jiru namni hundi hin beeku. Abaasu no amma merge risiti yoo baase fakkeenyaaf ati risitiidhaan itti ergite moo harkaan itti kennite ati? Already isiidhaan risitiidhaan gale 200 gizee lamaa gale. Siyoo ati isatti maaliin kennite? Isatti risitiidhaan kennite ati? Isatti harkaani already isatti harkaani. Yaa amma sa'aatii qabaan yeroo ila karaa si gabaasuus tokko. Oisi amma kumanatti kenne jedhu fani dhagaye ka fati akkati kumanatti kennite jedhe ilmoo isaarra dhaabbatee dubbachuu qaba akkati kumatti kennite risiitiin hin jiru waan ta'eef si galee tarii an si shakkee yookaan si shakkee miti bar nama qulqullaa'u fani maaliif beektaa anillee waan hin taane dubbadhe waan hin deemne fani inni fatiin birrii asii 1,000 natti kenneera kanammoo dabarteera risiitiin itti qaba dabartuutti yeroo sana saramni kana jedhee dubbatu fani bar. Ibsa asii kenne maakii. Ibsa miti irra bahe. Akkam jirta naguma? Nagaa alhamdulillah. Dhiifamallee naa godhaan dubbachuutti illee keessan turre waan kana reefu dhagaa jira sirriitti. Yeroo sanitti isiinis beekti innis beekaa ni jara lachuu biyyuma kanatti hin beeka asumatti hin bare soo isiifis galchaa ture yeroo sanirratti sharafni ana qofa osoo hin taane Jaafaris beeka as keessa namni jirullee nama biyya kana jiraatee namni beeku jira tarii ammoo isiin illee beekti inni illee beeka ani yeroo sanitti birrii 400 wayita galchetti ani sarraa birrii 1,000 qofa fuudhe galee birrii biraafis hin galchaa fi eenyuufis hin galchaan. Soo yeroo sanitti birrii inni natti kenne birrii 1,000. Isiidhaa galee zinnaashii gale jedheeti miti anka birrii galchesii galee wanni isii hin beekuu qabdan. Garuu birrii 1,000 akkaawuntii natti ergee itti galchee irraa fuudhu birrii 1,000 qofa irraa fuudhe. Saramni meeqa ture yeroo sana saramni meeqa ture galatoom saramni meeqa ture yeroo sana? Kumni tokko meeqa taatu? As kana wanni caalu hin jiru yeroo sanitti. Meeqa ture Itoophiyaatti meeqa ta'a ture kumni tokkoon sun nuti biyya garaa waan jirraa fi nu banne waan ta'e. Itoophiyaatti meeqa ta'a osoo hin taane dhibbi meeqaan jiraa jedhiin asitti sa'a kanatti biyya kanatti meeqaan jira yeroo sanitti 400 sharafama. Okay. Nan duree ga kudam. Okay. 400 sarafamee dhaqee kumni tokko bira ga'eera miti 400 sarafamee zinnaashi dhufee bira ga'eera miti kumni tokko 400 sarafamee. Miti rabe. Kuma tokko baay'isuu 400 taaree yeroo sanitti.
Qoy ibsaa qoy ibsaa qoy. Dhibba afuriin sarafamee dhufee kumni tokko si bira ga'eera. Sarafa 400. Sagaleen kun nagama miti. Iyyan hin jire. Mooman si gaaffii naa deebisee. Ana siifan hin jirti ishidis naaf waamamtu yeroo sana birritti qomeesha mana keessaa naa gurgurtee 426 naa gashite sharafni yeroo sana birrii 400 bicha miti dhaggeeffadha. Ibsaan immoo akkaawuntii kiyyaana sirra galche hoo jedhe riisiitii sanaaf hammaxxasu kun cabarbara sin ta'u akka ilma namaatti dubbadhaati aqiishi kanatti asii galche kan jedhu riisiitii haa fiduu jechuudha. Birrii 4,000 akkanatti zirzirii yeroo sanaa kan jedhu. Kanuma barbaada. Waan asii gaaffii sii galee. Obsa. Amma kun girgirri ta'uu hin danda'u. Siifan hin fidi. Suutuma isaa girgirri ta'uu hin danda'u. Dubbii waliin ta'u. Siifan hin haadhoftu. Siifan hin beeku. Asitti tolchuun hin ta'u kaafati. Dhugaa jiru dubbannee baala tokkummaa anaaf kennitan carraa nan dubbadha amma. Anaaf kennitan carraa nan dubbadha. Jiltii koo dhaggeeffadhu. Carraa nuu kennitan jirtu miti. Gizee carraa kiyyaa si woo cabsee carraa mabiraatti. Bari jaras qaba. Bari Zinaash. Anfati bari akka tutti dubbatti walittan gaafataa jira bar. Irra darbaan jiru bar. Siigalee isa nafsiyyaan keessatti naa gadeenyu akka ni bahe namaa galuun godhaa jira fakkeenyaaf. Siigalee garuu wanta isa kun si gaafa. Tokkummaa waan tokko qaba. Riisitiin eegdan. Riisitiin eegdan. Riisitii yoo siin jedhu ho'iga. Hin baasta baasayyee qopheeffadhu. Yeroo san kan ittiin jiru ji'a gamii keessa birrii haganaan galcheef ka jedhu ila guyyaa ilaaltan ji'a gam keessa hagam akka ture sharafni. Isinii baase san illee birrii namaa erginaan jettee yeroo qabamuu deemtu san ji'a isin hunduu hin hubatta waan ta'eef asirratti birrii meeqaan akka jirtu isinii baase san as bira na eega. Okay, galatoom. Anzinnaash wannan si gaafadhe wannatti kanaa gootu. Qoy. Fati. Birriin waa'ee jijjiirraatti nan dhufa rakkoon qabu sanaaf sana miti ittan dhufa. 400 jijjiirameeti kumni tokko si bira ga'eeraadha amma gaaffiin kun. 400 jijjiirame nana 400 miti birrii zirziriin jedhee morme malee isaan imma 400 jijjiirame si bira ga'echaa jiru bar tokko. Qoy no isuma sana nu hubachuu barbaade. 400 jijjiirame maallaqni amma jijjiirratti irratti wal dhaban. Nyaasaa wanti na. Qoy birriin Itoophiyaa 400 jijjiirame meeqa si bira ga'e birriin? Eenyuun sitti galchu abbaan fedha galchu. Walumaa gala saattu dhaggeeffadha. Walumaa gala saattu tokko wanta hubachuu qabdu birriin kuni 1,000 haa ta'u 1,500 haa ta'u birrii na bira ga'e birrii 400 duwwaa. Bakka kanuma. Galatoom okay kaalkuleet naa godhaa gaa 400 kana 400 shaallagaati 400 fidhuusaa kaalkuleetii naadhaa jechuudha. Kanuma dhufanatti fakkaata. Sirriidhuma akkasitti yaa. Akkasitti kumni tokko dhufeeraa jechuudha. Okay, sharafni isin irratti wal dhabdanii amma birrii meeqa biratti na jala hafee yeroo sana itti utuu jirri irra gaanfidinsi gaafa yeroo sana meeqa biratti na hafee. Yeroo sana birriin 430 ture. Siifan barreessa. 30 biratti hafeen jedhaan. Waggaa dura sarafa yeroo sana ji'a 8 ji'a 9 kanaa saafa waggaa kanaan dura itti warra saafdan. Okay, sarafa yeroo sana nama yeroo sana galchee. Qoy. Sarafa yeroo sana ragaa waliin qabda nama makana dabarsi jedhee ati ragaa waliin nama beektu kan jiraa dhiisi. Sarafa ji'a yeroo sana keessa. Nama yeroo sana birrii naaf ergee siifan baaranitti fatin naqeetoo waamuu danda'a kunoo. Siifan itti asitti sheeritti godhaa. Kakanaa miti. Siifaniin na waama. Belleessitu waan ta'eef sanii miti. Ani immoo maqabadaa kiyya maqaa belleessuun. Maqaan hin badu bare Fati. Laa kanaa miti kaa turkee. Ragaa qaba ragaa isinii obsa. Maqaa kee hin badifati. Ragaa baay'ee qabaatu. Waliin dhageenyu taanaani rakkoodha. Isi obsaasi. Waan baay'ee salphaadha. Afati wannatti dubbataa jirtu kun wanti isin dubbataa jirtu kuni waan baay'ee salphaadha. Kuni waliin numbuusu isin jedhe tokkummaa maal jedheen na hubadhaa waan wayii ila Jaafar na bira jira. Kuni waliin numbuusu waan diqqoodhaami jedheeni bar na bira jiraatee osoo hin taane kuni waliin numbuusu jedheeniiti Zinnaash kanaaf walitti hin buunu anaafati jedhee araaramanii deeman jedhaan jiru Jaafar. Afaanuma nagahaatiin birrii hagana yennaani Zinnaash anaafasii walitti numbuusu namarrattuu haasawuun hin barbaachisu waan ta'eef. Isin kanaa miti poointiin kanaa miti kaa waan hubatuu qabdu isin uummata illee hubachiisa. Wanni isin akkaateef kanaa miti waan baasuun jiraadha. Wanni ani dubbattee fi keessan dubbattee daafati dhaqi miidiyaatti na himatti jettu. Adaraana dhaggeeffadha. Fati atillee naa obsi dubbiin keessanii yoo waluma jibbuu waluma lollaa taate malee keessan laman baay'ee salphaadha. Baay'ee tokko salphaadha. Yoo wal loluu immoo waluma lollaa muwadheen galaa qofa irratti fuulleffattu ta'e qofayyii fala dhaba malee
dubbiin keessan baay'ee salphaa tokko waan lolii isa geessu miti. Wallaahi salphaa miti. Ganaa laaltan gaasuu uummanni kun akka galata kanneen. Obsika Fatii obsi. Awun dhimma ishiitiif dhimma keensiin jiraa jira. Waan irratti wal dhabamu miti. Amma fakkeenyaaf birrii 200 jechuun riyaala 200 irratti wal dhabaa jechuun riyaala 200 utuma wal dhabdu ta'an 200 kana kennee koika kanaafi miti isin jedhe barkana waan irra godhamee fi meesuu ta'e sinu bajjiisaa tokke taratara nunaa ta'e akka dura. Fatichaa obsi. Fatichaa obsati. Yeroo naa kenni waan haasa'u dubbiin akkuma dhumutti dubbatama. Aariin miti beekaa faa dhiifama waa. Siigalee akkuma dhumutti dubbatama. Dubbiin keessan kun dubbii akka fixanutti dubbatame. Siigalee siis ta'e dubbii akka fixanutti dubbatama malee dubbii akka dubbiitti dubbatame miti jechuudha. Ani intalli nama yeroo sana sarafa 26 waliin jettu kana afiddu nama yeroo isaa dabarte bar hundi isaa lubbuu isaarra dhaabbatee dubbata jireenya isaarra dhaabbate. Deebiin kunooti carraanaa laattoodha. Tokkuma siya tokkitti. Zinaash gaafa galte beektaa zinaash ji'a keessa galte bara keessa galte beektaa kan waggaa 5 iyyuu siin baasa gatii gaafa sana gatii waggaa 5 iyyuu nan baasa kan gaafa siin galte dhiisi gaafa galtu qofa zinaash himtu gaafa isaa bas allate baasa ayyee gaafarnaa maaliif haqa ta'a waan ta'e beeku guyyaa siin galte ji'a siin keessa galte bara siin keessa galte kanaan ala an kan waggaa tokko kan waggaa 5 nan fida rakkoon qabu. Tokkummaa si deebistee jira bar ragaa nama biraayyuu hin barbaachisu bar akka uummata hundaaf ifa ta'u ragaa wayiyyuu hin barbaachisu. Sagaleen hin jiru. Ati nama ragaa hin fidatta Fati ati ragaa fidachaa jirtaan ragaa na fidadha hojjedhe hin barbaachisu maaliif jettaa ilma dhiiraa ragaa maaliree jechuun kinoo uummata ifaa ta'u ragaan kiyyallee sobaa ta'uu danda'a. La ragaan kiyyallee sobaa ta'uu danda'a ragaan keellee sobaa ta'uu danda'a kinoo uummanni kun akka bilisa ta'u yeroo ati galte san qofa uummata isatti yoo himame kalkuleeshin godhamee irra ga'a yeroo ati galte qofa yeroo ati galte san himadhu wallaahi narra jiraate ammatana uummata yeroo nan zimmi jedhee abbaa jifaar gidduutti naa qaqqabi yeroo nan zimmi jedhee keessummeessi yeroo nan zimmi jedhe abbaa jifaar dhagaarita firii naa ta'i yeroo na asii zimmi jedhee seeniitii naa keessummeessi ani jira nan dhagaa garuu dubbachuu naa mijachuu baata malee dhagaarita abbaa jifaar. Networking saya kabar itu apa anda beri? Apaan jibar gaafii gaafate bar tokkummaa zinnaashin gaafii gaafatee jira. Gaafii sanaanii bisa geemi. Guyyaa kenniteetii fi lakki guyyaa galtu san guyyaa gar Itoophiyaa galte san ji'a wajjin guyyaa galte natti miisii baasaa jedheen bakka abbaan jifar Jaafar jecha itti zinnaashati guyyaa galte kaalkuleetaa godhu jecha birrii gisee san jiru. Birriin kan ergame jechuudha. Kanaaf zinnaash bareedaadha kun salphaadhaatti miti. Amma ji'a sagalee amma sagal guute. Ji'a sagal dura jechuudha. Ana jalan. Jira. Soke barak pun kau. TikTok jala video kan laki famelala. Fati sini mua baji farna kabaja ashi yaronan busy te baji farna lagi pada fati shashi te kamu rasa busy onan te nanda gak sagare kesan